Waaqayyo har'a iddoo fedhatte kan isin gargaaruudha waan haala hundumaa keessatti kan isin gargaaruudha. Innis wanta humna qabuudha. Wanta humna qabu innis humna mul'ata keessa jiruudha. Mul'ata keessa vision isheen keessa humna jiru ilaala. Namni Waaqayyo vision Waaqayyo kennuuf mul'ata Waaqayyo kennuuf hin jiraata. Isaanis immoo hojjeta sababii ta'eef guddaa barbaachisaadha. Kanaaf akkas jedhu namoonni tokko tokko yeroo jiran waa'ee mul'ataa yookaan waa'ee gara fuulduraatti waan ta'u, a man without a vision is a man without a future. Namni mul'ata hin qabne nama egeree hin qabne. Kana jechuudha PK Bernard nama jedhatuudha. Namichi Clevy Cape jedhamu immoo a knife cuts because it has a narrow focus. Billaan kan inni kutu, haaduun kan inni kutuuf dhumisa qara waan ta'eef narrow focus. Qara waan qabuuf kutaa'edha. Namni mul'ataa nama fageessee yaadu. Namni mul'ataa nama akkamiiti nama fageessee yaadu. Arguu danda'uudha jechuudha. Arguu danda'uudha. Nama fageessee ilaala. Nama fageessee immoo yaadu. Yaadaanis ijaanis nama fageessee yaadu, nama fageessee ilaalu. One who thinks deep isa gadi fageessee yaadu sun jedhama. Maa'inni egaa viizhinii mul'ati maalii? Vision is a discovery of God's plan as it relates to your life. Akeeka Waaqayyo siif qabu jireenya kee keessatti arguu jechuudha. Maaliifan dhaladhe, maaliifan jiraadha, maaliifan waamame jedhuu fi kan nuuf deebisu jechuudha. Vision is also a foresight with insight. Dandeettii waan tokko sirriitti hubachuu yookaan hubannaa jabaa qabaachuu jechuudha. Vision is a bridge between the present and the future. Akka riqichaati yookaan nooraati. Ammaaf egeree keenya gidduu isa jiru yookaan kan itti nu ceesisu mul'ataan ceena fuuldura keenya, egeree keenya, booddee keenya kan arguu dandeenyu yeroo ammaatii kaasee hamma gaafasiitti mul'ata isa jedhamu kanaan. Namichi beekamaan Robert Kennedy inni jedhamu Rolees John F. Kennedy hin beektu akkas jedha. Some people see things as they are. Namoonni waa yeroo ilaalan akkuma inni jirutti ilaalu. Namoonni yommuu waa ilaalan akkuma inni jirutti ilaalu jedheetu ofiisaati maal jedha? I try to see things as they could be. Attam ta'uu danda'u jedhee ilaalan garuuf beekee. Maal keessa argamuu danda'a? Potentiaalii maalii qaba? Humna maalii qaba? Jedhee ilaalee akka Waaqayyo laafate jechuudha. Waan Waaqayyo galeef beeku garuu Waaqayyo akka kana. Yaadattoo ta'e yommuu Waaqayyo Geediyooniin argee nama sodaataa, nama dadhabaa sana garuu maal jedhe? Ati nama jannana miti Geediyoonii. Kanaaf maal argaa? Potential. Wanta isa any lay person kan arguu hin dandeenye. Inni kaan yeroo ilaalu namuma qamadii rukutatu ija qamadii dhokatee isa warra miidiyaan dhokatee nama meeshaa hojjetataa jiru nama akka itti arga jechuudha. Kanaaf inni isatti what it could be isa keessa potential jiru humni jiru arguu danda'udha jechuudha. Waaqayyoon akkasii nama keessatti arga. Kanaaf nama hin tuffatu. Kanaaf akka namni nama ilaalutti nama ilaalu. Si keessa potential jira. Potential baay'ina, potential guddachuu, potential lafa namni kaan gahuu hin dandeenye gahuu dandeessu. Namicha isa miila hin qabne beektu miti miila harka isa hin qabne takka fidu gaba'umsaaf lafa warri kaan gahuu hin dandeenye ga'ee waa'ee dhugaa Yesuus Kiristoos ba'aa ture biyya Arabaa keessa Saawudii keessa potential Waaqayyo maal ilaala? Isa ilaala jechuudha. Kanaaf arguun kun egaa waa'een viizhinii waa'een mul'ataa jechuudha.
Yesus Kristos akkuma kana arge. Yesus Kristos hafuura qulqulluudhaan kakaafame namoota 12 tuffatamoo isaan keessatti maal arge? Potential biyya lafaa ittiin wal yaadasaa akeekasaa waliin ga'uu akka danda'u arge jechuudha. Yesus Kristos isa kana arge. Kanaaf jireenya keessatti wanti ati argitu yookaan wanta ati argattu yookaan wanta ati fudhattu wanta ati qabaachuu dandeessu wanta ati arguu dandeessu wanta hin argine hin argachuu dandeessu. It is very hard. Argachuu dandeessa takka but very rare. Kan ati argachuu dandeessu wanta ati arguu dandeessu. Jireenya keessatti wanta ati argachuu dandeessu yookaan qabaachuu dandeessu wanta ati arguu dandeessu. If you can see, isa namni si argu caalaatti ofii kee arguu dandeessi. Namni gadi fageessee arguu hin danda'u. Dandeettii kee haa ta'u, taalentii kee haa ta'u, kennaa Waaqni sii kenne haa ta'u, isa namni arguu bira dabartee inni arguu dandeessu sun arguu dandeessi qabaachuuf jirta jechuudha. Namni yeroo laalu iddoo kee yommuu laalu humna kee argummaa kee qabeenyaa kee taayitaa kee yommuu laalu achiin geessu kan murteessu. Ati garuu yoo arguu dandeesse if you can see, if you can vision achi ga'uu dandeessa. Kanaafi fakkeenya gaarii kan inni nuu kennu waa'ee Abrahaamiin fudhanna. Uumaa boqonnaa 13 seera uumamaa boqonnaa 13 keessatti waa'ee arguu 13 lakkoofsa 14 fi 15 irratti akkas jedha. Loot seeraan deebi'aa boqonnaa 13 lakkoofsa 13 fi 14 seera uumamaa. Loot erga isarraa gargar ba'ee booddee Waaqayyo Abrahaamiin ol jedhii lafa ani jiru lafa amma jirtu kanaa gara bitaatti gara mirgaatti gara bahaatti gara lixaattis maal godheedha ilaali. Lafa amma jirtu dhaabadhuuti hamma iji kee ilaaluu danda'e. Gara bitaatti gara mirgaatti gara bahaatti gara lixaatti ilaali. Isa booddee lakkoofsa 15 irratti biyya ati argitu kana hundumaa an kennaa bara baraa godheessiif sanyii keefis nan kennaa. Kanaafi argachuudhaaf qabaachuudhaaf iji isaa arguutu irra jira jechuudha. Mul'ata isaa qabaachuutu irra jira jechuudha. Kanaafi hamma dandeessi ilaali. Bitaa keetti, mirgaa keetti, bahaatti, lixatti ilaali. Inni ati agarte kan kee ta'a. Mul'ata agartu kan kee ta'a jechuudha. Akkasittiin ta'a Waaqayyo isatti mul'ise jechuudha. Maal argaa Abrahaam yommuu argu? Yommuu argu Abrahaam waan baay'ee arga. Achi keessatti lafa isaa gaarota isaa hin argaa. Lafa isaa asirratti uffatu kaloo marga green kan ta'e hin argaa. Bitaatti mirgaatti hin argaa. Tulloonni sun galaanni babbareedan sun biyyi dammaaf aannan baasu sun isa bira darbee arga jechuudha. Ammatti lafaan qabu ammaatti abbii abbaa isaati bahee dhabe kan kakuun galameef Abrahaamiif biyya sii kennaadha. Kunoo asitti dhufeetu argachuuf jedha. Argachuuf garuu viijinii isaa qabaachuutu irra jira jechuudha. Ilaaluu irra jira. Namni waan ilaale argata. Sababii ta'eef ilaalichi ilaalasa ija foonii duwwaa miti jechuudha. Inni waan baay'ee arga jechuudha. Nama isaan argaa, lafa isaan argaa, warra isaaf ganaa dhufanii hojjetan hin argaa, hojjettoota isaa argaa jechuudha Abrahaamiin. Maaliif gita arfanuuti ilaaleedha. Karaa hundumaan ilaaleedha. Bal'isi ilaale jechuu isaati. Kanaaf akkasitti hin arga. Nama sibira jiruun ati maal argita waliinidha. Jedhaa na duukaa jira milkoomina. Jedhaa sababiin isaa waan jennuta milkoominaan argaadha. Guddinaan arga. Bal'inaan arga. Moo'ichaan arga. Ameen isiniif haa ta'u. Okay, amma gadi buunee
amma maaliif akka barbaachisu ilaaluun arguun yookaan mul'atni jenneerra amma immoo the basic elements maal faatu jira achi keessa yommuu inni of gaafannu mul'ata jechuun mul'anni kan inni qabatu of keessa jechuudha. Har'a kana isa borii arguudha jechuudha. Har'umaas teesse namni isa borii arguu hin danda'u ija keessaatiin malee. Har'umaas teesse isa borii arguu being here, being present, the ability to see your tomorrow. Borii kee arguu danda'u jechuudha. Mul'ata jechuudha. Waan dhumarra jiru jalqabatti arguu jechuudha. Waan dhumatti ta'u jalqabatti arguu jechuudha. Akka warra arkitektii mana kana yeroo ijaaranii utuu manni kun hin argamin fuuldura wanni isaa argan jechuudha. Mul'ata isaa argan, fireemwoorkii isaa argan, biluupiriintii isaa argan jechuudha. Lafee isaa argan waraqata irratti kaa'atan. Kanaaf gaaf tokkoon taa'anii duukaa bu'an jechuudha. Akeeka Waaqayyoo jireenya keef qabu arguu danda'uudha jechuudha. Akeeka Waaqayyoo jireenya keef qabu har'aas keessee arguu danda'uudha jechuudha. Mul'ati akka maaliiti? Akka suuraati. Picture. Fakkaatti suuraa picture of your destiny. Suuraa itti gala keeti. Suuraa egerii keeti. Arguu jechuun mul'ata kee jechuudha. Mul'ata waan ganaa hin ta'in jiru gara fuulduraatti isa ta'u jechuudha. Isaan kun egaa egeriin kee, dhumi kee kan agarsiisu, kan ittiin agartu eenyu si agarsiisuu hin danda'u jechuudha. Mul'ata sana keessa jira. Mul'ata sana keessatti argama. Amma immoo mul'ati maaliif gargaara? Jireenya namaa keessatti viizhiniin yookaan mul'ati maaliif gargaara? Isa jedhamu. Mul'ati maaliif gargaara? Yookaan immoo what is the effects of vision? The power of vision or the effects of vision? Maal namaa godha? Inni jalqabaa gita nama qabachiisa. Gita nama qabachiisa. Jireenya kee gita si qabachiisa jechuudha. Takka jireenyi namaa karaa kam jalqabee karaa kam akka dhiisu beeku. Kanaaf yeroo akkas ta'u mul'ati hin jiru jechuudha. Mul'ata farkaan qabu jechuudha. Kanaaf konfiitii taatee jirta. Inni sun dhufee gara sanatti goruu barbaadda. Inni sun dhufee gara sanatti goruu barbaadda. Gita hin qabatin jira sababii mul'ata qabaanne. Mul'ati gita nama agarsiisa jechuudha. A road map jechuudha. Akkammas ittiin adeemnu duratti road mappii ture. Amma immoo gara GPS jira. Markaba fe'eef immoo kompaasiin jira. Kanaaf markabarra bu'ee namni paasifikii irrannaa ka'ee kompaasicha malee lafa dhaqu beeku jechuudha. Eessa dhaqa? Lafa qilleensi geesse duwwaa dhaqa jechuudha. Kanaaf mul'ati karaa nama qabachiisa jechuudha. Gara kanatti adeemaa jiru. Isa jedhuufi inni jalqaba gita nama qabachiisa jechuudha. Inni lammaffaa it motivates maal godha? Nama dadammaqsa. Dammaqxee kaatee kanatu hojjechuu dandeessu yeroo mul'ati tokko si fuuldura jiraateedha. Akka abdii jechuudha. Keenyaaf namni mul'ata tokko yookaan abdii tokko kaane sireerra maaliif kaa'a? Sireerraatii dhimma inni gadi bu'ee waa hojjetu wajjin jiraanne rafee moola jechuudha. Achuma akka guyyaa bireek namni tokko day ofii fudhatanii maal ta'u without vision waan hojjetan yoo purposely visionii lafa hin jiraanne waan hojjetan lafa hin jiraanne rafaa ooluudha jechuudha. Wahumaafuu dhimma hin baafne jechuudha. Kanaaf motiveet nama godha, nama kakaasa, nama dadammaqsa jechuudha. Kanaaf inni guddisee barbaachisa. Inni kan biraan immoo prioritize akka goonu isa kam jalqabaa akka hojjennu waan hojjennuu fi yeroo hojjennuuf jalqaba akka laannu nu gargaara. Mul'ati kee kan inni si gargaaru isa kam dura akka hojjettuu fi yeroo kam akka hojjettuufiti road mappii keetii yookaan isa si kakaasuudha yookaan prioritize kan si godhu jechuudha. Jireenya keessatti prioritize. Keenyaaf kiristaanni jireenya isaa keessatti kan inni prioritize godhu yeroo hundaa
abbaasaa argee taasa'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkasitti hojjete. Hamma lafarra jirutti Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 19 lakkoofsa 20 darbee immoo lakkoofsa 30 irratti waan abbaa koorraa argan hojjedhaa karaan abbaan koorra deemuudhaan adeema waan inni jedhu dubbadha Gooftaa Yesuus Kiristoos. Akeekaan hojjeta jechuudha. Kanaaf akeeka har'aa kan si qabachiisu waaqa keeti jechuudha. Ganama dubbii isaa nutti dubbata, ganama hafuura isaa nutti dubbata. Already akeeka nuuf qaba, nuuf baasa jechuudha. Kanaaf we prioritize waan hojjennu jechuudha. Isaaf mul'anni keenya nu gargaara. Hojii keenyaa fi amala keenya sirreessa. Mul'ati hojii keenyaa fi amala keenya sirreessa. Akkanuma akkasitti akkan taaneef nu sirreessa jechuudha. Inni kan biraa kufaatii irraa nama ittisa. Akkan kufneef namooti kufanii mo'achi dhafan namoota mul'atan qabu. Yookaan hin fudhanne yookaan akkaataa itti gaafatan hin beekanii yookaan mul'anni lafa hin dhufu hin beekanii kanaaf achitti kufaniif hankoo kana miti jedhanii akka ittiin deemaniif maaltu isaan barbaachisa? Mul'atatu isaan barbaachisa. Mul'ata lafa geessu suuraa isaa keessa keetti qabattee kaata jechuudha. Suuraa sanaan deemte, maappii sanaan deemte jechuudha. Tole egaa akkamitti mul'ata arganna? Amma kun gaaffii hundaati. Gaarummaa isaa agarre, barbaachisummaa isaa agarre, maayee baasuu isaa agarre, amma immoo akkamitti mul'ata arganna yookaan fudhanna? Dubbii Waaqayyoo keessaatii raajii Ambaaqoom jedhamutu jira. Ambaaqoomiin dhaqqanii baafattu boqonnaa 2ffaa Habakak jedha afaan Ingiliffaa isaatii warri Ingiliffaan baafatanii jechuudha. Habakak warri Ambaaqoom immoo warra afaan Amaariffaa isaatiin Ambaaqoom immoo afaan Oromoo isaatiin jechuudha. Seenaa guddaa qaba namichi kuni. Maqumti isaa Ambaaqoom jechuun hammachuu jechuudha. To embrace what God's strength. Hammachuu jechuudha. Kanaaf namichi kuni komee qaba ture Waaqayyo irraati. Boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hamma 4 fi dhumi isaa immoo boqonnaa 3 17 hamma 19tti waan adda deemu agarra. Duratti komee qaba amma immoo ilillee qaba. Dhumarratti immoo ilillee qaba. Dhumarratti immoo gaarii qaba. Duratti nama abdii kutate Waaqayyo arguu nama dadhabe. Dhumarratti immoo gara dhumaa dhaqee immoo 19 immoo Waaqayyo arguu irraan kan ka'e waan Waaqayyo galuuf irraan kan ka'e isa Waaqayyotti meequu fudhatee ka'e baay'ee boqonnaa 2 irratti naannaa dubbii isaa iddoo kana kaasee boqonnaa 2 lakkoofsa 1 amma 4tti kan nu ilaallu ilaalchi keenya har'aadha. Kanaaf dubbiin hin galagalle. Qabeenyaachi dhiisee hoolonni yoo hin jirre re'een yoo hin jirre minaan yoo lafarratti biqille yoo hedheetu guddaa Waaqayyo ta'uu isaa ulfina qabeessa Waaqayyo ta'uu isaa iji isaa arge. Sila arguu hin dandeenye amma gahuun arge. Isa kana keessaatti waa'ee mul'ataa barra boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hamma 4tti. Boqonnaa 2 lakkoofsa 1ffaa irratti basic isa ta'e hundeessaa isa ta'e maaloodhaaf viishinii argachuudhaaf viishinii Waaqayyo irraa fudhachuudhaaf mul'ata Waaqayyo irraa fudhachuudhaaf wanti bu'uura ta'e lakkoofsa 1 irra jira. Lakkoofsa 1ffaa nan dubbisa lakkoofsa 1 akkas jedha. Ani iddoo dhaabbatanii eegan irra dhaabbadhee nan eega. Koobii sanarraas nan ijaajja. Koobii jechuun taaworeedha afaan Ingiliffaa isaatiin. Riqichas hin jedhu, sagannet hin jedhu, maamaas hin jedhamu afaan Amaariffaanii. Iddoodha jechuudha. Kanaaf koobii korra dhaabbadhee maal godhaa? Ijaajjii nan eeggadhaa. Kunoo dubbii inni anatti dubbatu nan dhagaa wanta ani isa
ani isa komadheefis waan inni deebisu maal godhaa nan ilaala. Waan inni deebisu hin argamiti hin ilaala jechuudha. Maaliin ilaala? Garaa isa keessaatiin ilaala. Iji isaa inni bakkee arguu sababii hin dandeenyeef isa keessaatiin wanta inni dubbatu, wanta Waaqayyo dubbatu nan ilaala. Hundumti isaa achi keessa jira. Inni jalqabaadhaa I will jedhama. Maaliif Ingiliffaasaa? I will stand. Achi dhaabbadhee iddoo dhaabbatan dhaabbadhee nan eeggadha. Edhaa kummaa inni jalqabaasaa I will. Fedhii gaafata jechuudha. Tokkoffaan fedhii qabaachuu isaati. Waaqayyo irraa fudhachuudhaaf fedhiin isa jalqabaati. Sababiin isaa Waaqayyo nama hin dhiibu. Sababii ta'eef fedhii kottu waan gaarii argachuudhaaf, waan gaarii qabaachuudhaaf, waan baay'eetti ba'uudhaaf, egerii gaarii qabaachuudhaaf, better future qabaachuudhaaf, preferred future qabaachuudhaaf, desire fedhiin si keessa jiraachuu ture, fedhii namni qabaachuu ture jira inni jalqabaa jechuudha. Mul'anni fedhii irraatii jalqaba. Waa'ee mul'ataa kanaafi fedhii guddaa qabaachuu, fedhii egerii ofii qabaachuu, fedhii waan gaarii qabaachuu. Kanaaf fedhii barbaachisa. People lack vision. Namoonni mul'ata hin qabne because they are satisfied where they are. Bakkuma jiranitti satisfied ta'anii warri jiran isa gaarii arguudhaaf fedhiitti dabateeti. Kanaaf achuma daaddisuu kan achuma jechuudha. Akkuma yeroo sanaatti jechuudha. Namni fedhii sanatti fedhii mul'ataaf qabu garuu mul'ata sanatti karaa isaa qajeelcha jechuudha. Road map, motivate. Isatu qajeelcha jechuudha. Inni kan biraan stand up on my watch. Lafa dhaabatanii ilaallatu iddoodha jechuudha. Iddoo qaba jechuudha. Iddootti Waaqayyo irraa waa fudhattu barbaachisaadha. Mana kee keessatti, gola kee keessatti, haa ta'u kishinii keessatti haa ta'u, kilaaseetii keessatti haa ta'u, iddoon ergi fedhii qabaatte booda inni lammaffaa wanti barbaachisu nama gadhiisee akkuma inni kilaaseetii keessa seenaa akkuma jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos Maatiyos 6 keessatti akkuma yaadannu waa'ee kadhannaa kennaa yommuu barsiisu waa'ee soomaa yeroo barsiisu ati garuu yeroo kilaaseetii kee keessa galii. That is where you stand. Lafatti dhaabbattee Waaqayyo irraatii fudhachuudhaaf of qopheessitee jirtu jechuudha. Hinbaaqoon kana godhe jechuudha. Hinbaaqoon ergii komachaa ture hin dhabe. Maaliif sabi kun akkas ta'a? Akkuma nama saba keenyaaf waa'ee saba keenyaaf maaliif jalli iddoo fudhate? Maaliif hammeenyi hammaati? Jechaa ture saba isaanii. Maaliif hin qajeelne eessa jirtaati? Jechaa ture. Ergii jechaa ture booddee iddoo sana qe'amma jechuudha. Iddoo mul'ataa dhaqee jechuudha. Iddoo mul'ataa barbaachisa jechuudha. Maaliif lafa uume, waaqa uume, inni waan hundumaa danda'u dubbii gaddisuu qaba jechuudha. He says waan jedhu qaba. Kanaaf tokkoffaa fedhii isaa dhaga'u, lammaffaa iddootti dhaga'an qabaachuun barbaachisaadha. Iddoo qoomni manigaa koobii isaa irra yaabbatan. Taawarii isaa yaabbata. Taawarii isaa maaliif warra kaanirraa isolate of gochuudha. Haasaa namaarraa, naannoo isaarraa, waan jirurraa isolate of godhee amma eewu isaaf waaqa isaa duwwaadha jechuudha. Isaaf waaqa isaa nullee akkuma kana jechuudha. Waaqayyo kan inni ittiin hojjetu namoota kadhataniini. Kanaaf namoonni kadhatan iddoo isaanii qopheeffachuu quiet place lafa hin jeeqamne lafa jeeqamsi hin jirre kanaaf fo'atu jechuudha. Achi dhaqanii maal hojjetu? Achi dhaqanii meditate, they think. Waa'ee qophii Waaqayyo qopheessuuf yaadu itti darbanii hoo mul'ataaf lafa itti kadhattu Waaqayyo iddoo sanatti siif kenna sababii ta'eef iddoon murteessaadha jechuudha. Iddoo murteessaa iddoon kadhannaa. Yeroo tokko iddoon
iddoon kadhannaa na rakkisee ture baay'ee nama iddoo kadhannaa ture. Kanaaf faayinaalii maaliifanii oofisa namaa sanbata duraa hin liqeeffadhu jedhe. Just borrow ergifadhu qulfii isaa ergifadhee jedhee waaqayyos naa godhee namichi maqaan isaa Tooree jedhama. Kanaaf Tooreen sanbata kiristaana waan ta'eef innis oofisa isaa qulfii isaa naa kennaa jimaata galgala jechuudha. Ani immoo sanbata duraa ganama sa'aatii 6 sanbane keessa ture waaqayyo wajjin sa'aatii 6 cufee ba'a. Sa'aatii tokko nutti fakkaata. Maaliifi nama gammachiisa. Dubbii isaatu jedha. In his presence there is a fullness of joy. Gammachuu guutuutu jira fuula isaa dura sababii ta'eef waa'ee namaa, waa'ee binaanii, waa'ee maalii yaaduun hin jiru jechuudha. Quuftanii cimtanii baa'u achi keessaa jechuudha. Kanaaf guddaan gargaara sanbata duraa yeroo tokko jechuudha. Akkasuma biyya keenyattis namoonni iddoo barbaadu mishigii seennaa jedhu. Mishigiin kun iddoo taa'uun sana iddoo koobii sana jechuudha. Isaan baaqoom jiru. Nama dhiisanii, mahaa dhiisanii, haala dhiisanii, binaan dhiisanii waaqayyo irraa isaaniif waaqayyo walifa ta'e irra dhaga'uudhaaf jechuudha. Iddoo kana barbaachisa. Biyya kanaas akkasuma iddoo qophaa'an jira. Asimoo kiraayisiin kennu namoonni yeroo yerootti dhaqanii achitti hin kadhatu. Iddoon barbaachisaadha. Addunyaa keessatti cheerchi guddaa inni ta'e South Korea inni jiru David Yang Cho nama jedhamu barbaachisa isaa inni amane tulluu bite. Tulluun North Korea daangessuu dhaqee tulluu bite. Tulluu sana keessa dhaqanii kadhatu namoonni. Tulluu sana keessa iddoon qophaa'e gara nama 3,000 kan ta'u namoonni baay'een asii biyya kanaallee warra dhaqanii achitti yeroo fudhatu. Kanaaf yookaan bishaan xaaruusii tokko yookaan juusii xaaruusii tokko dhugaa fudhatanii dhaqu kaan immoo kan fudhatanii dhaqu guyyaa 3 achi turu jechuudha. Maal kuni waa'ee iddootti taawuree koobii san nama jedhu kanaa jechuudha. Koobiin iddootti waaqayyo mul'ata namaaf kennu. Kanaaf argachuudhaaf mul'ata keenya qabaachuudhaaf kan waaqayyo nuuf kennu iddoon barbaachisaadha. Isuma dubbifanne sana keessa Baaqoo 2:1 irratti kan inni godhu dubbii inni dubbatu. Dubbii inni dubbatu eenyudha? Waaqayyo dubbata. Qopheensa, fedhiinsa, iddoo qabaachuunsa dubbii inni dubbatu jedhetu jalqaba. Mul'ati dhugaan waa'ee jireenya kee, hojii kee, tajaajila kee, gaa'ela kee, barnoota kee hundumaa kan ilaallatu jechuudha. Waaqayyo isa sitti dubbate irraatii dhufa jechuudha. Waaqayyo isa sitti dubbate lafa waaqayyo dubbatu irraatii baha jechuudha. Waaqayyo biraatii dhufa jechuudha. Maaliif? Inni maanuwaalii keenya qaba. Gaafa nu hojjetee, gaafa nu uume waan lafa irratti nuyi goonuu fi maal qaba? Akeeka qaba. Akkuma makiinaan Mercedes, Fordinis, Toyotanis, Nissaninis yeroo bahu wal duukaa maaltu wajjin ba'a? Maanuwaaliin akka wajjin bahu waaqayyo maanuwaalii keenya qaba. Gara adeemsa keenya hin qaba. Kanaaf isa qabu irraatii fudhachuudha jechuudha. Yeroo kanatti kibba kanatti maal akka ilaaluun irra jiru blueprintiin koo kan ilaalee deemuu irra jiraatu maal akka ta'uu qabu the only one who have it. Kanaaf kan isa dhageenya kan abbee kootiif kan abbee kootii miti kan obboloota kootii miti kan hiriyoota kootii miti kan eewu malee what God says matters. Kan waaqayyo jedhe murteessaa. Kanaaf gara sana dhaquun guddisee barbaachisa jechuudha. Akkasuma boqonnaa tokko sana keessatti dubbii inni natti dubbatu kan inni koobii sana yaabee fi kan inni fedha isaas qabaatee fi dubbii inni natti dubbatu fedha. Baay'inni afaan jalqabaatiin oriijinaal laanguweejii xaafame isanni na keessatti dubbatu. Isanni na keessatti dubbatu. Waaqayyo nama keessatti dubbata. What he will say in me is originally ilaallanne jechuudha.
Waaqayyo mul'ata keessa garaa keetti mul'isaa yookaan agarsiisa jechuudha. Hin mul'isaa yookaan hin agarsiisa. Kanaaf Waaqayyoon dhaggeeffachuu garuu Waaqayyoon eeggachuu kadhachuun jira ni kadhanne booddee dhaggeeffachuun kanaaf barbaachisa. Maaltu jira? Spontaneous flow of ideas, flow of words, flow of circumstance. Waan inni fuula keessan fide dura fuula irra jedhu ija yommuu jedhu isa keessaa jechuudha. Waan inni fide dabarsutu jira. Isa keessaati funaannan jechuudha. Isa keessaati arganna jechuudha. Yeroo isa jala turre isa bira turre isa yeroo dhaggeeffannu wanta inni agarsiisuu fi I want to watch, I want to see what he says. Wanta inni jedhu arguudhaaf kanaaf keessa keenyatti Waaqayyo hin agarsiisa jechuudha. Shaakaluun gaariidha. To hear the voice of God, to hear the voice of the Holy Spirit. The first place that you jalqabnu Ambaaqom boqonnaa lamadha. Maaliif qophaa'ee dhaqee Waaqayyo sitti dubbate iddoo sanatti jechuudha. Kanaaf mul'ata arguudhaaf iddoon sun barbaachisuudha. Dubbiin nutti dubbatu barbaachisaadha jireenya keenyaaf jechuudha. Waaqayyo mul'ata kanaaf kenna. Kanaaf keessa keetti isa dubbatuuf garaa kee ija keessaan gurra keessaan dhaga'u arguu barbaachisaadha jechuudha. Kun egaa lafa itti gadhiifamu jechuudha. Namni mul'ata eessa argata? Bira dabalataan hin namni Waaqayyo sakuuma biraati argata. Sababiin isaa maanuwaaliin kee harka isaa jira jechuudha. Maanuwaaliin irratti uumamteef harka isaa jira. Garatti deemuu irra jiru harka isaa keessa jira. Warri kee arguu hin danda'an isaanii sitti agarsiisu. Obboloonni kee, firoonni kee arguu hin danda'an isaanii sitti agarsiisu. Takka warri akkas ta'a jedhanii yaadu mucaan garuu akka kan biraa ta'a jechuudha. Ta'uu egaa amma immoo gara tarsiimoo isaatii danda'a. Istiraateejii isaatii. Tarsiimoo mul'ata iddoon gahu kompliit akka ta'u jechuudha. Scriptural steps immoo lakkoofsa 2, 3, 4 immoo step isa nu agarsiisu. Ambaaqoom boqonnaa 2 lakkoofsa 2, lakkoofsa 3, lakkoofsa 4 kun immoo tarsiimoo isaa istirateejii isaa inni agarre kun attamiin iddoo ga'a. Inni nu waaqarraa fudhadhe kun inni har'aan ga'e kun how should I handle it? Akkamittiin qabadha mul'ata kana? Akkamittiin itti gargaarama mul'ata kana? Isa jedhuuf deebii nuuf kennu jechuudha. Jalqaba mul'aticha maal godheera lakkoofsa 2ffaa irratti? Barreessi yookaan caafii jedhameti. Lakkoofsa 2 dubbisan. Yommus Waaqayyo anaaf deebise. Mul'ata argite kana akka namni rakkina malee dubbisuu danda'utti mul'isii gabatee irratti caafi. Mul'isii gabatee irratti caafi. Make it simple and make it plain. Siduwaaf miti waan sa'a Ingiliffa isaatu namatti tola. He who reads maaliif irra deddeebisanii mul'ata ofii irra deddeebi'anii ilaaluun barbaachisaadha. Ija duratti qabachuun barbaachisaadha. Kanaaf caafi dubbii Waaqayyoo yeroo namatti dubbatu caaffachuun baay'ee barbaachisaadha. Adaraan nootti malee dhufinaa gara mana Waaqayyoo nootti xixiqqoo boorsaa keessan keessa kan jiru anamma kanaan baadhee deemu keessan kaa'e kunuunti. Kanaaf dingata sanitti dubbatamu mul'ata sanitti dubbatamu kan isin bara keessan guutuun namni isin hin beekne kan isinitti dubbata. Kun baasaa nama bakkeessu keessumaa warra dubartootaaf shan godhanii boorsa isaanii keessa buufatu. Warra dhiiraa immoo idduma silkiin yookaan telefoona keessanis akka itti dhimma itti bahuu dandeessu. Maaliif Waaqayyo aayidiyaa adda addaa fida. Yeroo laannee fi dhaggeeffannu ta'a. Kanaaf warra garboota isaanii warra hin dabarsa sababii ta'eef yeroo isitti dubbatu qabachuu danda'u. Maaliif dubbiin dubbatutu dubbii Waaqayyo baay'ee wayi lama. Tokko logos jedhama, tokko reemaa jedhama. Logos inni jedhamu written word
isa knowledge isaaf gargaaru. Reemaan inni jedhamu garuu for specific purpose at specific time for specific person. Tarii isheedhaan dhufee siif dhufne ta'a. Kanaaf reemaa woordeedhas akkasiiti. Waaqayyos akkasii iddoon ga'uudhaaf hafuura qulqulluunis akkasii kan fidu iddoon ga'uudhaaf. Fakkeenyaaf Yesuus Phexrositti dubbatee ture. Phexros maal jedhee akka bishaan irra adeemu na waami jedhe gara keetti jedhe. Yeroo kottu jedhe. Kottuun suni Maatiyos fa'a Toomaas fa'a miti. Specifically at specific time Phexros duwwaadhaaf. Kanaaf Phexrosiif dubbiin sun isa reemaa word. Reemaa jechuun inspired word. Kanaaf erginatti dubbatee dheetu deemuutti ka'e jechuudha bishaanirra. Bishaanirra socho'uu jalqaba jechuudha. Namoonni dogoggoran jiru wanta kana irratti. Nama sadii ijoollee sadii kiristaana sadii jabu. Kanaaf mana isaanii fi lafa isaan jiran gidduu galaanni guuteetu seenaa dhugaati. Galaanni guute maal gooftanoo bishaanirra deemaa jedhanii galaana keessa yommuu isaan seenanii galaanni fudhatee sokte. Reeffi isaanii amma guyyaa sadiitti hin argamu barbaadamee jechuudha. It's not rhema word for them. Specifically kan inni dubbata Phexros. Kanaaf har'aa yommuu dubbatu abbaa fedhe isa dubbatu specific word inni isin dhufuu danda'a. Natti dubbate har'a waan jettan qabu. Namoota baay'een hin jedhamu baay'ee. Isa akkasiidha. Isaan manni jedhu kana caafii jedhu sana jechuudha. Waan salphaa miti jechuudha. Waan waaqayyo barbaraa fi siif qabu yommuu itti gadhiisee maaliif carraa argata? Yeroo attentionii kee gara dubbii isaa jiru, yeroo attentionii kee gara dubbii nama waaqayyoo jiru carraa argatee gadhiisa jechuudha waaqayyo. Kanaaf inni mul'ata keetii waan ta'eef akka mul'atichaatti qabachuun barbaachisaadha jechuudha. Darbee immoo fakkeenyaaf Yohaannisiin akkas jedhe mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:9 irratti amma wanta ta'uutti jiru wanta kana booddee ta'uuf jirus isa argite caafii jedha. Kanaaf caafuu guddisee barbaachisaa akka ta'e agarra. Kun egaa akeeka isaati. Wanti mul'ata kee maal goota duraan dursitee caaffachuu qabu. Maaliif akka hin irraanfatamne waan baay'ee hin irraanfatamu yoo hin caafamne ta'e. Kanaaf ittiin maal jedhaa make it plain up on the tables. Mul'isi gabatee irratti caafii. Nooti bookii duwwaa miti jechuudha. Lafa argamu lafa ijji yeroo hundarra qubatu. Yeroo hundarra maaliif waan agartu dhaalta waan agartu qabaata. Namoota gabaan baay'ee qaba. Aeroplaanii bitachuudhaaf aeroplaanii bitanii tajaajiluudhaaf yeroo isaan aeroplaanii piikcharii isaan qabu fudhatanii fuula isaanii dura kaa'atan. Innaa wanti sun ta'ee argamu mul'ata isaanii jechuudha. Make it clear salphaa godhe jechuudha. Kan namaa galu akkasiin galuutti akka inni si booddee dhufus dubbisuu akka danda'u galuu fi akka danda'utti make it plain jechuusaati gabatee irratti caafi jechuusaa. Iddoo tokkotti Abrahaamii fi waan tokko dubbate uumama boqonnaa 15 keessatti waaqayyo ifa isaaf godhe jechuudha. 15 tokkummaa 6tti na dhufannee lakkoofsa 5 duwwaan dubbisaa lakkoofsa 5ffaa irratti akkas jedha. Abrahaamiin alatti gadi baasee gara bantiiwwan waaqaa ol ilaalee urjootas yoo lakkaa'uu dandeesse lakkaa'i jedheen. Kana booddee immoo sanyiin kees akkasuma hin baay'ataa jedhe. Kanaaf amma kun mul'ata kenne jechuudha. Ol baaseetu akka argamuuf simplify godhe jechuudha. Clear godhe jechuudha. Sanyiin kee hin baay'ataa jedhee na dhiise waaqayyo Abrahaamiin picturing hin qabu. Maal baay'ata tokko hin qabu. Anoo ilma qabu ati manaa qoduu hin dandeessu. Maal haasaa jedhu fakkaata. Kanaaf gadi baaseetu
olulaa ol ilaalchitu urjii tokkicha miti. Urjoota waaqa keessa lakkoofte fituu dandeessaa akka hin raafatamne jechuudha. Maaliif barreessuun keenya mul'ati keenya akka hin raafatamneef akka hin ilaalu. Kanaaf Abrahaam guyyaa guyyaatti gadi ba'ee yommuu ilaalu kolfuun sana sanyii koo akkas taa'edha. Maaliif kan inni argu isa jechuudha. Waa'ee sanyii isaatii waa'ee ofii isaatii yommuu yaadu urjii yommuu battalatti urjii argatti battalatti manaa ba'etti baay'ina isaa guddina isaa jechuudha. Urjiin sun akka gabatee isa fuuldura isa duraan jirutti guyyaa guyyaatti jechuudha. Akka itti akka ilaaluuf jechuudha. Gabatee tokko kenneef jechuudha Waaqayyo Abrahaamiin. Kan inni ilaalee ittiin qabatu qabatee itti hafu jechuudha. Ofiisaa akka inni akkasitti ilaaluu danda'uuf. Amma Abrahaam nama tokkotti of hin ilaalu jechuudha. Yeroo ba'u urjii baay'ee yommuu argu sabni isaas akkasuma isa keessaa kan ba'es akkasuma jechuudha. Jireenya keessatti warri achievers yookaan milkoomina warri argataman biizinesiin haa ta'u, kaarariin haa ta'u, poolitiksiin haa ta'u, maaliin haa ta'u are men and women of vision. Dura of achi gaahaniitu warra achi kaa'atan jechuudha. Kanaaf dhumi isaanii gara sanatti, akeeki isaanii gara sanatti, roodmaappiin isaanii gara sanatti, mootiveeshinii isaanii gara sanatti jechuudha. Namni jireenya isaa keessatti namoonni jireenya isaanii keessatti kufanii fi sodaatan it is because there is lack of the elements of success which is vision. Milkoominaa fi ingredientiin qimamiin guddaan barbaachisu mul'ata qabaachuu, visionii qabaachuu for happiness akkasumas milkoominaaf. Namni mul'ata hin qabneen Waaqayyo dubbiin Waaqayyo maal jedha? Nama mul'ata hin qabneeni macaafa fakkeenya 29:18 irratti namni mul'ata hin qabne. Macaafa fakkeenya 29:18 irratti akkas jedha. Mul'anni hin jiru yoo ta'e sabni gadhiiseetti ta'a. Gadhiiseedha, keenya gadhiiseedha, inni afaan Ingiliffaa garuu perish. People without vision, they perish. Hin dhumu, hin badu. Inni kun immoo gadhiiseedha. Namni seericha eegu garuu hamma haa gammadu. Kanaaf where there is vision, where there is no vision, the people perish in Badu, in Omachur. But he that keeps the law, happy is he. Kanaaf, milkoominaaf, gammachuudhaaf, jireenya gammachuu jiraachuudhaaf, jireenya milkoominaa jiraachuudhaaf, viizinii mul'ata qabaachuun murteessaadha jechuudha. Suuraa isaa eeggachuutu nurra jira jechuudha. Suuraa isaa qabaachuutu nurra jira jechuudha. Achuma Baaqom boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti immoo mul'anni kun yerootti raawwatamuu isaaf ta'uu hin eegaa. Kanaaf yeroo fudhachuu qabaa yookaan period of time yeroo fudhata mul'anni yeroo fudhachuu danda'a. Yeroo qaba, yeroon kennamaaf. From inception or from conception up to delivery. Ulfaa'uudhaa jalqabee hamma mucaan dhalatu jechuudha. Maal ulfoofnaa? Mul'ata ulfoofna jechuudha. Mul'ata garaa keenya keessatti baannee deemna jechuudha. Kanaaf yeroon hin kennamaafi yerootu isa barbaachisa. Yeroo itti raawwatamuun isaaf ta'u hin eegaa. Kanaaf yeroo sun yeroo itti eegamus akkasuma jira jechuudha. Kana keessatti maaltu barbaachisa? Obsaa fi amantiitu barbaachisa. Obsaaf amantii Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti amantiif obsa hamma abdichi iddoo ga'utti yookaan piroomiisichi iddoo ga'utti inni jedhame iddoo ga'utti
obsaa fi amantiin eeggachuun barbaachisaa. Akkasuma Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 36 fi 37 irrattis akkasuma obsaan eeggachuun akka nurra jiru hin dubbataa. Itti darbee immoo achuma Hinbaaqoom boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti yoo lafarra harkifame iyyuu ture jechuudha. Lafarra harkifame iyyuu isa eeggadhu isa eeggadhu. Inni dhuguma hin dhufa hin turus. Kanaaf dhufuuf jira jechuudha. Mul'ata Waaqayyoo na keessa kaa'e, si keessa kaa'e, waan ijaartu, waan toshitu, waan hojjechuu jirtuu fi hin ta'a jechuudha. Kanaaf mul'anni dhugaan Waaqayyo biraa kennamee maal ta'a? Hin raawwatamu. Complete ta'a. Hin raawwatamu. Waaqayyo hin raawwatamu. Mul'in it comes from the inside, from the spirit, and then to the mind, and then to the physical. From the spirit realm, spirit, mental realm, physical realm. Kanaaf hundumtuu yeroo isa barbaachisa. Akkuma dubartiidhaaf yeroo ulfoofte jalqabde hamma deliiveriitti yeroo barbaachisu. Kanaaf hin hafu hin raawwatama. Eeggadhuudha inni kun jechuudha. Isa dhumaa irratti qabxiin dhumaa lakkoofsa 4 isa jiru. Lakkoofsa 4 isa jiru. Mul'ataaf jechuudha amantiitu barbaachisa. Amantiitu barbaachisa. Amantiidhaan ta'a. Kanaaf maal jedhaa Hinbaaqoom asitti namni qajeelaan amantiidhaan deddeebi'a yookaan namni qajeelaan amantiidhaan jiraata. Isa kana fudhateetu Phaawulos kakuu haaraa keessatti iddoo 3tti agarra jechuudha. Iddoo 3. Tokkoffaa Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irratti the just shall live by faith jedha. Akkasumas Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti the just shall live by faith. Akkasumas immoo Ibroota 10:38 irratti the just shall live by faith. Amantiidhaan akka jiraatu jechuudha. Amantii hin beeknaa hiikaasaa wal hin beeknee fi Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti now faith is the substance of things we hope for. Isa abdanneef waan nuyi qabadhu isa iji keenya hin argin jiruuf akka wanta akka keenya keessatti galee fudhannu karaansa hir'isa amantii jedhamuudha. Amantii kanaaf amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Kudha tokko jaarratti maaliif waan Waaqa irraa argannu hundumaa karaa tokkichi karaa amantiiti. Inni ayyaana isaa, jaalala isaa, humna isaa, eebba isaa, garbee isaa karaa inni itti gama keenyatti ce'u karaa amantiiti. Amanuu dandeenya. Amantiin immoo maalirraa dhufa? Amantiin dubbii isaa irraa dhufa. Dubbii isaa amanuu dandeessa. Dubbiin isaa inni sitti dubbatame amanuu dandeesse fudhachuuf jirta. Inni spirit realm keessa ture gara physical realm ija keetiin amma agartu takka keetiin amma qabattutti gahaa jechuudha. Kanaaf viizhiniin mul'ati amantiidhaan iddoo gahaa jechuudha. Mul'ata keenyaaf humna amantiitu nu barbaachisa. Humna maaliitiin biyya lafaa mootu dubbii Waaqayyoo. Humna amantiitiin ergaa Yohaannis keessatti. Ergaa Yohaannis keessattis kan isinitti biyya lafaa mootan amantii keessanii amanuu dandeenye nuuf ta'uuf jira jechuudha. Kanaan iddoo gahaa amma gahaa maalummaa eenyummaa elementii mul'ataa akkasumas bakka inni dhufu attamitti akkan argamu akkasumas how to handle ilaalleedha jechuudha. Adda caaffannee qabachuun akka irra jiru how to handle tarsiimoo isaa ilaallee jechuudha. Kanan irra deebi'ee ittiin fixuu barbaadu attamitti arganna mul'ata warra jettaniif mul'ata attamitti dhufa jettaniif jireenya koo keessatti akka takka taa'ee immoo yaadu waan hojjedhu hin beeku warra jettaniif gita jireenyaa na wallaalchise warra jettaniif jechuudha. Kan isin gootan koobii keessa barbaadachuun identify your place someday somehow mana namaas haa ta'u
Akka cufadhaati waaqa abbaa keessan kan wajjin haasaa isaan immoo dhaggeeffadhaa. Gaafa sanatti yommuu sanatti maal gadhiisa hafuura Waaqayyoo laphee keessan keessatti maal gadhiisa? Moo dubbii isaa keessaa maal akkasin ilaaltan isin ajaja? Isa argattan sana immoo maal gootu saaffatu. Kanaafi warri gita jireenyaan harkatti badee jira argattan. Yookaan idduman ture naanna'aa ture warra dheeraadhaaf mana jettan. Har'a maal gootu baatanii fedha isaa of keessatti uumte jechuudha. Fedha isaa jechuun barbaaddattanii waaqa kana yeroo addaa yeroo kanatti jechuudha. Addaan barbaaddattu fedhii isaa qabaattanii iddoo murteeffattaniitu isa booda immoo isa dhageessan isan isinitti dubbata in adeemtu jechuudha. Galanni waaqeffatoonni immoo dubbata. Bara darbe kana keessa nama tokko kaawunsilii godhaa ture namni fuula isaa hin beekne. Jireenyi bitaa kan itti galee hundumtuu gaaffiin kan itti galee kanaafi maal gochuun nurra jira namarraan silkii kee fudhadhee jedhaniitu abbaan sun jechuudha fuula isaa hin beeku ammarraattis akkaataan itti ofiisaati waaqayyoon fudhachuu danda'uu fi dhaga'uu itti jechuudha. Kanaafi yeroo fudhadhuuti guyyaa fudhadhuuti hojiin sitti hafu sababiin isaa gara itti deemtu beekuun barbaachisaa. Asii ka'een iddoo sana deemu jechuudhaa fi gita isaa argachuuf jira. Gita isaa kan nama qabachiisu Waaqicha jechuudha. Waaqayyo jechuudha. Kanaafi dhaqiitii akkas godhiitii gaafa sanatti immoo anteenaa kee bal'isiitii rasiiveriin kee guddaa akka ta'u maaliifi reediyoo isteeshinii akka yeroo baay'ee dubbachaa ture isteeshinii isa gadhiisuu hin deemne asiitii garuu reediyoo isteeshinii keenya banachuun dhimma mataa keenya jechuudha. Reediyoon xaabiyaan isaa hin afarsa gadhiisa diin godha. Asii yoo reediyoo kun banadde hin dhaga'u jechuudha cufaa jira jechuudha. Kanaafite anteenaa keenya bitatoshine asii bannee yommuu eenyu hin lolaa jechuudha yaada waaqayyoo dhufa jechuudha. Kanaaf yaada waaqayyoo irraa eenyuyyuu fudhachuu amanee fudhachuudha jechuudha. Yommuu isatti hiittan wanti isin gootan keessaa kan jiraate jalqabaa gara iddoo qulqullinaa gara kazensiisaa yommuu dhabnu dhiiga Yesuus Kiristoosiin of dhiquudha. Kun kellaa isaati. Sababiin isaa qeesonni duriis yeroo iyyuu sababiin isaa waan dogoggora hojjenne cubbuu hojjenne hundumaa dhiiga Yesuus Kiristoosiin ergee dhiqannee booddee kan nu dhageenyu kan abbaa keenyaati jechuudha. Kan abbaa keenya isatu nutti hima, isatu nutti odeessaa jira, isatu keessa keenyatti dubbataa jira jechuudha. Kanaaf isheen hundeessee attamii jedhe guyyaa sadii booddee natti dubbate akka hin mamnetti natti dubbatee naan jette waaqayyoon galanna walee waaqayyoon galateeffanne jechuudha. Maaliifi garaa qophaa'eef fedhii nama qabuuf jiruu koo ta'e akkuma jiru sakaanii jechuudha. Jiruu koo ta'e namni waaqayyoon barbaaddate na barbaaddatta na argattu. Sababiin isaa gooftaa Yesuus kana barsiisa, kakuu moofaan kana barsiisa, Maatiyos 7:7 kana barsiisa gaafadhaan argattu jedhaa ergi gaafanne booddee yaada isaa garaa keenya keessatti teenye maammaa keenyarra, sagannatii keenyarra, koobii keenyarra, taaworii keenyarra jechuudha. Yookaan kilaazitii keenya keessa ta'uu danda'a idduma sana teenye because communication is two way. Inni nutti dubbataa, nus itti dubbanna. Kanaachi asii achitti lallabnee itti dubbanne deemuu we remain without answer. Kanaafi nama kan biraadhaan waaqayyo waa'ee kumaatti dubbata namoonni jedhanii waaqa isa kanaan rakkatu jechuudha. Waaqayyo hundumaatti rakkata. Kanatti gootoo jiraate dhiiga Yesuus Kiristoosiin dhiqadhu darbu. Waa'ee cubbuu keenyaaf Yohaannis 1:1 jalqabaa boqonnaa 1:9 irratti cubbuu keenya himanne cubbuu keenya nuu dhiisuudhaaf hamaa hundumaatti qulqulleessuudhaaf inni tolaaf amanamaadha. Kanaafi tokkoffaa amanamaadha, lammaffaa tolaadha, gaariidha jechuudha. Isarraa dhaga'uudhaaf of qopheessine jechuudha. Gara prezensiisaa yommuu dhufu jechuudha. Gara fuula waaqayyoo yommuu dhufu achitti inni mul'ata nuuf gadhiisa. Kanaafi attamitti mul'ata iddoon keenya lammaffaa caaffachuu barbaachisaadha. Hundumaafuu waldaalee yommuu dhaqxan waaqayyo maal natti dubbata? Waaqayyo sitti dubbata hin beektani. Kanaafi yoo irra dhageessu torbaarraan hin beektani irraanfattu sababii ta'eef write down caafaa. Mul'ata Yohaannis
caafinaan jedhee kanaaf caafuu barbaachisaadha. Ija kee isarra kaachuun yeroo hundumaa barbaachisaadha. He who reads, reads continuous tense. Ilaalee madubaan isaaniiti. Yeroo hundaatti deddeebi'anii ilaaluu barbaachisa. Maaliif gita waaqayyo sii kenna sababii ta'eef waaqayyo gara sanatti si guddisa, gara sanatti si adeemsisa sababii ta'eef ilaaluu barbaachisaadha. Isaan isitti dubbate sanaaf immoo yeroo kennuun barbaachisaadha. Akkuma mucaan ulfaa'ee gara haadhaa keessaa yeroo fudhatee dhalatutti mul'ata kee gaafa inni itti dhalatu hin dhufa jechuudha. Kanaaf akkasittiin eeggatan. Mul'ata kee immoo amantii qabaadha. Galanni waaqayyo ufata ol kaanee waaqayyo galateeffannaa waa'ee dubbii isaatiitiif.